Namni kabajaa seetiif jecha filatu xiqqeenya malee waa tokko hin dabalatu yookaan duniyaa qabdii kan jedhee laallatu hiyyummaa malee waa tokko illee hin argatu jiruun saadhamaatu ganamaa galgallee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii. Yaa ijoollee durbaa kan burtaatu haadha mana islaamaa ta'uuf qophaa'uudha. Haadha ilmaallee injirtoo ta'uu danda'uudha. Biqila jalqabaa namni tolchu haadha. Yoo laalaan qalbiidhaan baay'ee daddaleellee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii. Atoo yaabboleessaa kunuun haadha ga'e isii namaan haadhaa tiisuudhaaf dhaga'e. Atoo nama dhiiraa kunuun haadha ga'e isii namaan haadhaa tiisuudhaaf qophaa'e. Atis ilmaan keetiif abbaa gaarii ta'e haati fakkii lafaa takka samaa'iin arjoomnaan waa tole biqillee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii. Bultiin diinii malee ijaarame hin fayyadu kan qabeenyaaf jecha wal fuudheen gammadu argatan gammachuu dhaban walitti haadu haqqii waliin beeku khayrii waliin yaadu yeroo magabaabduuf kan jaraa jaalallee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii. Ammas gariin dhiiraa yoo manatti galu gammachiisuun beeku takkaa fuulan tolu sababa barbaade waan hin taane lolu kabajamuun akkasee mana goolu kun eenyuufuun tolu najjinaa jaleelee alaa kitaabillahi sunnati rasuulii. ጋብቻ በእስላም ያለውን ደረጃ በቁርአን በሐዲስ ስንታለ መረጃ የገባው በወቅቱ በዲን ይዘጋጃል ወጣቱ ነቃ በል ይበቃል መጃጃል ለዲንህም ይበጃል ኢማን ሚከምል አላ ኪታብ ቃድሩ በቀደር እንዳገናኛቸው ሐያትን ጠይባ አላህ ያኖራቸው ወረወል ፉዴ ጅሩሞ ወረወልም ፉዴ ጀላንጀ ወረወል ፉዴ ጅሩፍ ቃድሩ በቀደር እንዳገናኛቸው ሐያትን ጠይባ አላህ ያኖራቸው في الدنيا والأخرى يزلق محباتቸው ዲናችን ይከደም በልጅ ልጆቻቸው አላህ ያርግላቸው ዱዓችን መቅቡል على كتاب الله سنة الرسول የዚህ ዱንያ ህይወት ለብቻ ማይገፋ እንደላጤ ኑሮ ምን አለ ተከፋ የዚህ ዱንያ ህይወት ለብቻ ማይገፋ እንደላጤ ህይወት ማን አለ ተከፋ ማግባት ግራ ገብቶት ስንቱ ሲንከራፋ የገባው ያገባል ሌላው ሲንቀላፋ ሐላል እንዲስፋፋ ወንድም ነቃ በለ አላ ኪታቢላሂ ሱነቲ ረሱሊ